Kero berila hot. Jadi kero berila hot kamu itu jadi apa tadi? Aku mah taga baru nih. Awal asik si aku lagi banyak yang lalu. Cara dia digocak tuh anak dura karan bodoh muncul deh. Asik erga hitam tiba dia gauna. This is a tremendous progress for all of us. Oromo one top one rabaruka. We have to be honest with ourselves. Ufit amanuka. Jawar namtok. Gafi jawar gafa tame again tu. Kan kabajama Umar Sulaiman. Kalamabamo ka Mukhtar Kadir Gafati. Gafi jawari min gafi umat Oromo hunda. Erga kitab ni kuni. Episame boda. Jawar garamiti dema kanjel kanggapan Tuhan. Umman Oromo akata kami jawarin hordo kanjel Tuhan. Pokoknya, lamma I don't believe in rumors. Rumor itu kujra. Jawar party regional amalgamation. Bukan mo party le war ada dawali itu ke. Tokuma yo pe jaru dema jara. We support that. Garu akak umara marro sadafa hinya kanne. Ya dongka. Karena umat Oromo akata kami wan takana gadi bidani di umat Oromo ratemate darafudrat de mudan de ajur gafi lama pat sadafa I'm from Wallaga and umat Wallaga fi sabai umat Wallaga ummata birmanna dab ummata nama bakabutat gafa umat Oromo haralge bukai dijigarati jarkaba Kanyata konkolata kuta torban bede ummata kachabe ummata wallaga harda garu ajaja obo awwalu abdifa dabarsan ajaja obo shimalli sabdisa ma dabarsan manni ratti kubate abeni radume nakam tedi ambo le gaye kada thajira dur ambo da abata dure manni dur ambo ga fasocho wallagi du kada ka atur harda garu horo manni kuntum Ambo keessa darbuu sikitii argaa jiru. Kun maaliif deeggarsa sadaq? Oromoo miti. Gaaffiin uummata Wallaggaa gaaffii addaa miti uummata kaan irraati. Gaaffii har'a nu mudataa jiru ture kan gaafatan. Gaafa Jawaar Obbo Baqqaleen Naqqamtee irra deemanii gaafatan kanuma isaan gaafatan kan isaan gaafatan har'a nurra ga'e. Malee gaaffii addaa hin qabu manni. Gargaarsa garuudhaan akka godina Oromiyaa hundarra jiruun Shawaan jira, Baaleen jira, Arsiin jira, Harargeen jira, Jimmaan jira, Ilubaabooriin jira. Nam tokko uummata kanaaf birmachuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu. Tokko kan kabajamaa raayyaa abbaa maccaa iddoo hundumaa ga'uyyuu uummata Oromoo Wallaggaaf ga'uu hin dandeenye. Hamma yoonaa uummanni dararamaa jira. Lafarraa buqqisamaa, horii guyyaarraa saamama, milishaan achi jirtu hunda waa gochuu hin dandeessu. Mootummaan warra Hidhaalee hidhachiisee uummata kana keessa aannan tokko kan obboleessa qabee kanaaf Jawaar uummata Wallaggaaf sagalee ta'uun amma uummata Wallaggaa malee eessa iyyuu hin geenye nu Oromoo irraa addaa miti Oromoo irraa adda ta'uu illee hin dandeenyu si waliin jirra nu waliin dhaabbadha kana si dabarsuu barbaada galatoomaa. Baru saja ini ada hampir di sini tiga masa tinggi sih jangka. Kamu dah ada Kamu kero berda dia ada rumah bulan tapi. Galatoomara gaaffiin baay'een gaafatamtee jirtu obbo Jawaar gaaffiin haaraan illee ni jirtu. Gaafuma gabaabduu qabu. Gaaffiin silaan qopheeffadhee ture na dura saamee xiqqoo waa jejjiree garuu nan quubsine sanaa kan itti deemuu barbaade. Tokko gaaffiin tokko waa'ee biyyaa keessaa waa'ee fannoo obbo Jawaar yeroo hedduu haasawa isaa keessatti hin dhageenye dhumaatii warra ijoollee keenya walloo warra dhihaa kanneen odolaalee agarruu ijoollee uummata salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan warreen kuni dhuguma faannoo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatuu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan joon barbaada. Kan biraa uummanni Oromoo kun amma meeshaa harkaa qabus Oromoodhuma
haa ta'u immoo adeemsi amma uummanni keenya haalli amma uummanni keenya irra jiru ati haga dandeessetti sirna dimokiraatawaatiin akka uummanni kun bakka gahuudha hamileen teetii fi haayan tanteetii garuu akkaataan amma uummanni keenya itti kumaa jiru kun tokko hanqinuma ablee dhabuu fa'aa nutti fakkaate yeroo teenyee ilaallu waan kanarrattis adeemsi kan keessan hagam takka ummata keenya kana sarvaayivi godha erga walakkaan takka dhumee uummanni Oromoo qeerroon islaamuu dhumtee tahaftes dhumaa jirti tunis abdii kutattee erga sana hundi biyya samboota dimokiraasiin dandeetuun lafa qabatti moo haga yoomiti biyyi keenya sun akkana taati waan jettuudha. Tabira akka obbo Johar akka dhuunfatti gaafini si gaafatu yoo jiraatte Johar nama tokko ilma namaatti lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jennu waa dabarsitanii kennuu kana rakkoodha qabdan. Jalaa kaasee irra gubbatti akkuma seenatti illee atuunti mataan kan kee kun namuma tokkollee gaafa ati hidhamte irraa kaafnee agarre namoota if jalatti gurmeessitee bakka tiliyooniin bakka tana deeme namni kun bakka kana bu'uu danda'a jettee Oromoo tana qartuun qabdu moo harooratti hin qabdu atis gaafa nantu Oromoon haa dhumtuudha waan kanas akka nu deebisuudha kana akkuma dhuunfatteetti gaafate. Gaafii sadaffaatiin kan xumuraa yoo jiraatte gaafii waa'ee keenyaati waa'ee Okaanaati haga tokko tuttuqee jirta. Okaanaan atillee nu himne namni tokkollee nu himne Okaanaan akka malee uummata dhugaan uummata Oromootiif hedduu hojjete anas keessatti guddadhe obbo Madarajjee obbo Zaakirfaa obbo Badii isaan biratti guddadhe umrii 15tti dhagaa haree biyyaa bahee seenaa ofiillee osoo hin ta'in warra gaafa Aashaa Kormee faana ajjeefamte maqaa isaanii keessaa rabbiin lubbuu kiyya na hambiseedha soo gaara suufiti warreen san keessaa inni tokko ture waan ta'eef quuqama gaafan dhufee isaanitti makamu umrii dargaggummaati waan umachii sanaaf jeetan isaanitti makamee isaan akkatti guddadhe hagaarraa asuma jirra. Ergan gaafa sana dabalamee asitti dabalameerra qabsoo uummata Oromoo kanaaf uummanni kun dalagaa ture. Uummata kana hooggantoota qofaan hawaasni kunis waan qabuun 2014 fincila diddaa gabrummaarraa kaasee maaster pilaaniin deebisee qarshii doolaarri Edmonton lafti Oromiyaa kan qaqqabin hin jiru haga ammaa namni dubbate hin jiru. Lafti Oromiyaa harka kiyya kanaan yeroo sa'aman yeroo dheertuun as keessa ture. Lafti Oromiyaa doolaarri hin qaqqabin isa dheengaddaa haa caaluu fi maalii kanaan lafti hin qaqqabin hin jiru. Waan kana himuudhaaf waliin jee waan kana ka godhe isaa tureetu jette jiraachuun jira kanaa jireenya ofii miidhanii maatii ofii miidhanii jettanitti jara kana isii ibsuun qabu hooggantoota abbaan fedhe waan fedhe haa jiru malee isaan kanaattu akkana godhe sana hunda bira dabranii immoo tattaaffii yeroo baay'ee booda rispoonsara komiitiin Noorzi Ameerikaa hedduun itti kuftee dhattee yeroo ammaa itti diigamte argatanii waggaa 10 uummata kana tajaajilaa jiran. Waggaa 10 kana keessatti rispoonsara kana keessatti persentii 30 rakkataa Oromoo miidhamaa Oromoo qabsaa'aa Oromoo ka gatame ka dagatame ka harka dhabe ka itti miidhame jaaniit persentii fuudhanii miseensarraa muranii gaafa sana osoo persentii sana gurguraaf lafa kaa'anii arra goola 3 4 akka hindii kanatti bitannee jiru. Garuu Canada sponsor is not for sale. Ummata mootummaanis jee jira Okaanaanis takkaan jennee gurguratee sin jira. Qabsoon hawaasni amma nuti fidaa jirru kun generation gaappiillee miti warruma nurra gurguddaa faadha dhugaa dubbannaanii amma dhufee akkaataa itti waan kana balleessu qofa halkanii guyyaa dhaaddannoo borumama maal ta'ina akkas taanaa kana kaana hawaasa kana diiguu qofa irratti warreen qabsaa'antu jira. Sana caalaa kasi gaddisiisu immoo warreen nuti high profileidhaan kadhannee qabsaa'ota jennee ijoollee nuti
kana dura namni dhaabbatu illee rakkattoota meeqa duubatti dhiibnee filleetu arda matarratti ookaanaa fincaa jira ookaanaa ardii jala dabarsaa jira. Kanaafuu yoo akka haasawa kan kee namni miidhagaa amma Jowaar Nutumaa jiran warri humnan dandeessaa akka Jowaar Nutumaa ofitti mitellee jechuu danda'anii garuu akka dhaamsatti sadarkaan ookaanaa namarra jiru Ogo hamalla teessine sana kaansil goonamu akkam goone sadarkaa jirurra ga'ee jira. Warri hafelleen haadha ga'u. Tokko kanaadha walii lafaa guuratanii akkan jirre itti nurraa hin. Namuu dhufnee biyyee yaannee an gaafa namni xayyaara kophaatti jira biyya kana dhufe nama tokko qarshii takka namni naa ergeen jiru biyyee yaadhee sa'aa meeqa Niyani jala NGO meeqa jala deemee biyya kana dhufe. So carraa sanarra isaan argatanii waggaa tokko lamatti VIP ta'anii dhufanii akka kaarpeetii diimaanii airpoortitti lafa afamuu eeggatu kunis waan kana jajjabeessi uummattoonni ganaa kunis waan jiruuf nurraatti jaa galatooma. Wanti tokko tiriisee silaanaasa ta'ellee tarbii gaafate jechuun wanti isheen irra laayinaa dhiqoo dheeresite. Kiyaan Sudan within 1 minute akkasatti abdii silaa qaba qeerroo bireedhaa jechuun. Duraan dursee Jawaar Bazara BJC wal irratti osoo gaaffii jechuudha bara Jawaariin gara gonfachuu bara akka nama takkaatti Jawaar nama gartee nageenya amma dirree dhawaa keessa jirtu shoora guddaa taphatee irraa tokko jechuudha. Dirree dhawaa nageenya amma keessa jiru kana akka uummanni himatu osoo hin taane hedduu irra carraaqee irra laftee qeerroos ta'ee qaama gosa biroo waliin mootummaa ta'ee yeroo sanitti nama nageenya sanatti hedduu hojjete qooda isaa kan namni dubbate hin jiru jechuudha fi ammaan kana kaase kan wal gote hedduu gola ta'uu nageenya amma jiru jira. Gama gaaffii dhiyeessuu kun deebi'u gaaffii kan gaafachuu hedduu gaafatanii dhimma dirree dhawaati. Dhimma dirree dhawaa kana irratti gizee hedduu Jawaar sin deddeebinee si gaafannaa deebisaan atileeshin dhufe gabaa deebisaan ati dhufanitu fanjii mallasaan awwaalee jira. So fanjii mallasaan awwaalee kana mallasaan eega du'e amata dheeraa bubbullee jechuudha. Fanjii mallasaan kun eega inni du'e ka bubbullee taate so fanjii san namni akka milkoofne taasisu mallasaa wajjin ture moo maaliif argamuu dhabe gaaffii jiru akka nama tokkotti deeffachuu badaa jechuudha. Kanuma wal qabatee rakkoo nageenya dirree dhawaa yeroo ibsitu jiran hanqa jabuutitti akka deemte yoo haa yeroo taate yeroo duraatiif dhuma dirree dhawaa aanaa dhufee dubbiin si dubbise so yeroo sanii deebisaan asinaa kan ta'e dirree dhawaa dhufuu jabuutiin deemaa akkasuma deemtee dubbistee as deebitee waa'ee sirratti hojjetee jira. So dhimma kanarratti mari'attee hanga jabuutii eega deemtee wanni ati irra geesse fanjiin mallasaan kaa'ee dirree dhawaarraa haga jabuutitti hidhata qaba. Kana hoo yoo hidhata qabaate akka nama tokkotti yookaan akka Oromootti namoota keenya kan dirree dhawaa keessa jiran Oromoo jechuudha lafa teenya dirree dhawaa akkamitti nagee baasuu dandeenya fanjii hanga jabuutii jirtu san jechuudha. Gaaffii sadaffaanii gabaabsaa dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtuuti. Dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtu akkuma kitaaba kee fuula 316 keessa dubbatteetti yakka kana namni hojjete yakka isaan itti himataman san namni hojjete ifaan ifatti abbaan himatees ta'ee qaamonni biroo nam takkallee ragaa qabatamaan asin baanee jechuudha. Nus kan waliinaa jechuudha. Guyyaa san yakka isaan himatan kan yeroo hojjetamu I think so OMN amata lammaffaa kabaju finfinnee jirtan lammakkaata qeerroo gaaf sartikeeta morotee achi tureetu jira. Qeerroon san gisee gandatti garuu yakka kana hojjettee jaanii hidhanii jechuudha. Qeerroo san fara jira jechuudha. So wanni kun moobriyoot akkuma ati jette sanii kitaaba kee gubba dubbatte sanii jechuudha. Kanaafuu gumaallee kafalameeti jira nagee buusuuf. Kitaaba keessa meeshii gootee jirte gumaallee kafalamee jira. Eega gumaanis kafalamee nagee irratti abbootii gadaatis ta'ee qaamota biroo waliin mari'attanii gumaan kafalame. Inni ijoollee keenyaa sun maaf irraanfatame. Haga ammaatti ijoolleen keenya sun tabumaan kafalame sun tabumaan sababa sanii kafalame sun hidhaa keessa jiran. Ijoolleen san maaf dagadamtee ati akka feestuutti nageenya irratti hojjettee jirta dhimma dirree dhawaa kana feestuutti akkamiin ilaaltaadha. Moo nageenya san irratti hojjetamoo abbaa biyyummaa irratti gartee dhimma kana faqos nuuf gootee jajjabinaan hojjetamoo akka waan jiru gaafsi keessa galatooma. Thank you. Aye, galatoma jalan hukum sini. Tak dua rapi bukannya aku jor kanin lalis saya ada di sini sama orang tu yang cepat.
Gaaffiin nan qabu takka dhimma Dirredawaa kanarratti heerisee jaamee dhiyootan achitti kabajame san abbaa biyyummaa Oromoonni simatu san irratti dhiibbaa hangam takka qabaata waan san dhiibbaa hin qabu fayyuudha. Lammaffaa Dirredawaa wajjin qabatee Baalee sammaa jira waa'ee daangaa birmadummaa Oromiyaatti falli maalii jetteetti qabdaadha. Kaitti anu ammoo amma biyya san Itoophiyaa hajaamu Oromummaa akka kabajaalanus dibbiinus Oromoon ammoo tokko biyya san ni diinaa jechaa jiru tokko ammoo biyya san biyya namaa hin jiru biyya keenya jaallannaa jira ati ammoo ni dimokiraatisnaa jira yaada sadeen kan akkamiin wal taasifnee waliin oofuu dandeenya. Kan sadaffaan sarbaminsa mirga namaa kan mootummaa sana namarraan geessu jiru viidiyoo waraabanii namarraan geessan kana gama qaamota alaatiif gama keessatti hirkisuu fadhan kaabinoonni tokko tokko jalaa ba'uu qaba. Kana akkamitti akka gama keessanirraa hin ta'in uummanni beekuu danda'a hubachuu danda'a. Gaaffii biyya kanumaa. Thank you. Hedduu galatoomaa eeggataa Piriis Gaggabaasaa Adeeroo Maamad Galboo itti fufuu Nasruddin Jibroo Samboota Obbo Morkataatti aanee immoo Ra'iiseedhaa Samboota Xumurree jechuudha. Akkam jettan nagaa hunda keessan isinii jaa waa takka kana gammachiisu 2013 walgahii gooneeti waa takka jibbaanne nama 21 qofa argamne paarlamaan addaan yaame kun warri gaafatan jiru ni jiran. Booda rogaa akkamne durbuu jalqabe oduu as jiran cinaan hoggaa ispoonsarship jalqaban. Beektanii ana hunda amma warri amma kun hundi faayidaa Oromummaa yoo taate malee ispoonsarship jettanii hin abdatina aboorattiidha. Nama lamaatu 2014 maal naan jedhan tokko aboo kokomanii kana keessa jirta wanni nu maali ispoonsara nu godhii naan jedhan. Ati seenii membara ta'eeti ni argattaan jee hayaa jeen membara ta'ee hin arganne hoggaasan samboota asitti fidee tokko immoo ni jira ammallee asii koominiitiin dhiyaanne waan akkanaa hundaa ture wanni guddoon uummanni waa xiqqoo tokkootu koominii kana qabatanii irratti cichanii asii gaanii haa galatoomu amma gaaffiin xiyyaa yookaan Jawaaritiin deebi'a. Jawaar gaafa ati dura Ameerikaa dhayitee isaatiin tiidhamtee jalqabeetti jala deemu ture. Hoggaa warri isaan achi si qabe baatee gaafa Torontoo dhayitee furdaa akkanaa kana baataa miti shamiida fi boboo jaalattiidhaan deemtee nama si dubbitanii beeyti. Nama san wajjin Torontotti duraan koominitii wajjin dhaabne. Oh, Muhammad naan mucaan sun gaafa sanan mucaan san yaadni isaa wanniidhaan hirsoo biraayit naan fuutee OMN dhaabde. Maali warri fiiziksi maal jedhani Newton waan waggaan loo Newton Maldian, for every action there is equal and opposite reaction as Ujira. You did that. Sadifilla Japan is here. Achivate, Amma OMN who go home, the Enamuti, Mate, Ababula Gaba, and Sotan, Roita Ali, Odilati, Wajin, Ugabotan, Namsi, what you said, Jalabas. Hi, aku kali tu pun agak ini. Ni kali, the more, Oga, oh, we could say, Tigre when you get it. Pinagante. Oga, Pinagante Sani, what ala Julia, Akasenani, Nagan, Absa, or in your good. Yakin tuntasi ko batalan. Ammo, jika kau gawat dan serap, akan matilaran.
maali manguddoon tun oduu amma teesse jettee deemtee aboo amma dubbii isaa yeroo misoomaatii nagayaa jetteeti awaaju ta'u. Hoggaa akkas jettisan waa takka ammallee sabaaf sablammoota jettu jiru. Billaachi odoo ifi hunduraa humaan qabne dhagaa uwwisaa jira. Namni mana ifi hin jaarratin sabaaf sablammooti jedhee ati deemuun waa hedduu nama mudata. Ammallee ati biyya jechuu san hin dhiifne. Oromiyaa kophaatti dhaabbachuu qabdi, if danda'uu qabdi, ajechuun qabdi. Allaan umrii kiyya kanatti gaafa eenyu duraan Hayilasillaasee hoggaa ala jirutti gurgabanyaan garagalche. Ani hoggaa kan kutaa tokko lammaffaa fi ta'e sadaffatti keenya. Ijoollee guddoodhaa baadiyyaa. Deeyitee gaafa saniifi ufee ummata sana hafit eenyu Oromoo booda eessatti hafe namni sun deebi'ee isaanii nyaatan maqalee ni mudambee Oromoon isii fayyaa yaada tokko walitti hin deemu ni dabarre eenyu dhaaba Oromiyaa kan balleeyse eenyu Oromoo deemanii Harargeetti namni lama kan wal garaafate bahar uti badon umumuma yaaduma adda addaa qabaatanii isaan lamaantu wal garaafate. Alisan baharullee akka gaariitti wal hin beeynu badoo immoo akka gaariitti hoggaa inni achi seenu san wajjina dhaqeeteetti ta'e supervaayidaran kun I know it. Kanaafuu eegasi dhaaba Oromiyaa kajaarame ismi. Haile Fidda is a bride. Dhugaa yoo feete dura wanni homaa hirmaata afaan Oromoo kayyuu saabiyaan kaala jiraatu fakkaatan dhoysaadha odoo inni biyya seenu dura. Waggaa sanii warra amma lafaa dhaqee wayyan. Sunuuti ni nyaatee meelli toola. Amma ati Itoophiyaa kajuu kana waan isaa deemtee fakkaata. Biyya dura namni kan yoo dhaabbanne qofa. Kun kasitoo dhaabbachuu jira kayaasa addaa qabu. Mee isaanii walitti dhuftanii karaa tokko maan goone. Kanaafuu dhiifamaa haalli suni ammallee fudhatu warra sabaaf Oromoo dura namni mana isii jaaree mana isii ollaa isii jabata. Namni jaarsa fi jaarsi isaa ijoollee isii hin danda'in maal ta'eetiin yoo birootii yaadu. Manaa godhi akka